Sagantaan nyaata addunyaa Itoophiyaa keessatti namoonni miliyoona 10 ol balaa beelaaf saaxilamaa jiraachuu beeksise. Hoogganaa Burkiinaa Faasoo kan ta'e Ibraahim Tiraawuree irratti yaaliin ajjeechaa fi yaaliin fonqolcha mootummaa taasifamee fashalaa'uunis dhagahamee jira. Israa'elii fi Hamaas gara waliin dubbiitti deebi'uuf jedhamaatti jira. Israa'elii fi Hamaas waliigaltee dhukaasa dhaabuu marsaa jalqabaa akkuma xumurameen gara marsaa lammaffaatti ceehuu isaaniitiin dura Israa'el haleellaa qilleensaa fi haleellaa lafoo Gaazaa irratti banteen irra deebiidhaan Gaazatti namoonni kumaatamaan lakkaa'aman ajjeefamaniitiin jiru. Kanuma sababeeffachuudhaan yeroo ammaa kana irra deebi'anii jaarsummaan taa'amuuf akka jiruu fi haaldureewwan garaagaraas qophaa'aa akka jiran oduun dhagahameetiin jira. Nageenyi keenya kan kabajaa fi jaalalaa iddoo jirtan hundatti isin haa gahu kabajamtootaa fi jaalatamtoota hordoftoota qaroo miidiyaa oduu keenya kan guyyaa har'aatiif qabanne kan biyya keessaa fi biyya alaa yeroon isin dhageessifnurra geenneetiin jirra. Hanga xumuraatti akkan waliin turtanii fi qaroo miidiyaa laayik, sheer, sabiskiraayib akka gootaniif waahila keessaniifis akka qooddan isin gaafanna. Sagantaan nyaata addunyaa Itoophiyaa keessatti namoonni miliyoona 10 ol beelaaf akka saaxilamuun beeksiseera. Sagantaan nyaata addunyaa dhaabbata mootummoota gamtoomanii Itoophiyaa keessatti lammiilee miliyoona 10 ol biyyattii keessatti balaa beelaa fi hanqina nyaataa dabalataa dhufaa jiruun akka isaan mudatu beeksisee jira. Dhaabbanni sagantaa nyaata addunyaa isa guyyaa kaleessaa baaseen hojii Itoophiyaa keessatti hojjetanii fi maallaqni dabalataa hatantamaa yoo hin argamne torbaan dhufu keessatti gargaarsa nyaataa lubbuu baraaruu namoota miliyoona 3.6 kennu akka xumurus akeekkachiisee jira. Dhaabbatichi ibsa kenneen Itoophiyaatti sadarkaa beelaa fi hanqina nyaataa dabalaa dhufuudhaan isaan rakkoolee adda addaa biyyattii keessatti kan ta'u ibsee jira. Walitti bu'iinsi tasgabbii dhabuun naannoo fi buqqa'insi sababoota dhaabbatichi kaase keessaa isaan jalqabaati. Rakkoo dinagdee fi gogiinsi biyyattii keessatti mudate beelaa fi hanqina nyaataa dabalataa dhufaaf sababa ta'uu kan eeranii fi sagantaa nyaata addunyaa rakkooleen kun namoota miliyoonaan lakkaa'aman soorata gahaa akka isaan hin arganne taasiseera jedhan. Ibsa dhaabbatichi baaseen guutummaa guututti biyyattii Itoophiyaa keessatti uummanni miliyoona 10 ol ta'an beelaa fi hanqina nyaataaf isaan akka mudatuuf eeggamaa jira jechuunis dubbateera. Namoota kana keessaa sababii walitti bu'iinsaa fi haala qilleensaa hamaatiin gara miliyoona 3 ta'an qe'ee isaanii irraa buqqa'uunis eeramee jira. Sagantaan nyaata addunyaa sadarkaalee hanqina nyaataa Itoophiyaa keessatti mudatu yaaddoodha kan jedhee fi haadholii ulfaa fi harmaa hoosistoonni akkasumas daa'imman hanqina nyaataa qaban gara miliyoona 4.4 akka gahanis dubbatee jira. Sagantaan nyaata addunyaa kurmaana jalqabaa bara 2025 keessatti namoota miliyoona 3 ol ta'aniif deeggarsa yookaan gargaarsa midhaan nyaataa akka taasise beeksisee deeggarsi kana keessatti dhibbantaa 80 lammiilee Itoophiyaa buqqa'anii fi wabii nyaataa hamaa isaan mudataa jiruuf akka ta'e ife. Sagantaa nyaata addunyaa bara kana baqattoota gara miliyoona 1tti dhihaataniif gargaarsa nyaataa dhibbantaa 60 kennee jira. Jibuutiin namoota hayyama malee jiran ari'uu irratti yaada Itoophiyaan dhiheessite kuffifte. Mootummaan Jibuutii lammiileen biyya alaa hayyama malee keessa jiraatan gara dhufanitti akka deebi'an kennee kan dheeressuuf gaafii imbaasiin Itoophiyaa dhiheesse kufaa goote. Imbaasiin Itoophiyaa Jibuutii jiru murtee mootummaan Jibuutii dabarsee hordofee yeroon kenname ji'oota 3 akka dheeratu aanga'oota biyyattii waliin dubbatee akka ture ibsa baaseen akeekkachiiseera. Haa ta'u malee aanga'oonni Jibuutii lammiileen biyya alaa hanga caamsaa 2 biyya akka bahan yeroon kenname biyya kamiinuu ilaalcha keessa galchuudhaan akka fooyyeffamuu miti deebii jedhu kennitee jirti. Jibuutiin lammiilee biyya alaa hayyama jireenyaa malee seeraan ala daangaa ishee keessa jiraatan ebla 3 hanga caamsaa 2tti biyya ishee gadhiisanii akka bahan yookaan hin baane ta'e ammoo poolisiidhaan qabdee akka deebiftus akeekkachiifteerti. Yeroo kenname keessatti fedhaan gara dhufanitti akka deebi'an yoo ta'uu baate ammoo humna poolisiitiin biyya dhufanitti akka deebi'an godhama jechuudhaan ejjennoo mootummaan Jibuutii qabate imbaasiin Itoophiyaa ibseera. Biyya baqattoonni Itoophiyaa hedduudhaan haala garaagaraa keessa jiraatan kun akka itti jiran sirreeffachuudhaaf yeroon kenname gahaa waan hin taaneef qondaaltonni imbaasichaa wiixata darbee aanga'oota ministeera dhimma alaa keessaa waliin dubbachuunis ibsamee jira. Kanneen hayyama jireenyaa hin qabne hedduu waan ta'aniif ijoolleen namoota barnootarra jiranii barnoota akka addaan hin kunne daldaaltonni meeshaalee isaanii dafanii akka gurguratan namoota bakka garaagaraa dalaganii fi mindaan isaanii akka hin kaffalamne
mindaan argataniif warra dhimma mana murtii qaban kaasuudhaan yeroon itti gara biyyaa galan yoo xiqqaate ji'a 3 haa dheeratu jechuudhaan gaafachuu imbaasichi beeksiseera. Deebiin aanga'oota Jibuutii irraa argame yeroon kenname yeroon isaa kan biyya kamiyyuu ilaalcha keessa galchuun kan fooyyeffamuu miti kan jedhudha. Dabalataan abbootiin daldalaa hayyama hin qabne haalli itti qabeenya ittiin horatan kan qoratamu akka ta'eef abbootii daldalaa hayyama hin qabne yookaan hayyama jireenyaa hanga argatanitti manni daldalaa isaanii adaraadhaan akka isaaniif eeggamus ibseera. Dhaabbileen mindaa hojjettootaa osoo hin kafalin kuusaan yoo jiraatanis dafanii akka kaffalan qajeelfamni akka bahu aanga'oonni kun ibsuu imbaasichi beeksiseera. Kanneen mana murtii irraa dhimma qaban ragaa imbaasichi dhiheessuudhaan dhimmichi isaanii saffisaan akka ilaalamu akka godhamus ibsame. Bu'uuruma kanaanis imbaasichi namoota mana murtii irraa haajaa qabaniin ragaa keessaa koottaa dhiheeffadhaa jedhee jira. Ministeerri dhimma alaa Ameerikaa Maarko Ruubiyoon daawwannaa Finfinneef karoorfaman haqan. Ministeerri dhimma alaa Yuunaayitid Isteets Maarko Ruubiyoon daawwannaa Finfinnee fi Naayiroobiidhaaf karoorfatanii turan haquun gabaafame. Kunis kan ta'e pirezidaantiin Keeniyaa Wiiliyaam Ruutoon har'a daawwannaadhaaf guyyoota 5f Chaayinaa taasisaniif erga ka'anii sa'aatii muraasa boodaadha. Daawwannaa jalqabaa Afrikaan kun dhimma nageenyaa fi daldalaa kan hammatu ta'uu ibsuudhaan amma garuu yeroon hin murtoofneef dheeratu isaa ifa godheera. Itiyoophiyaan biyyoota 185 taarifa daldalaa cinaa bulchiinsi Doonaald Tiraampin kaa'ame keessa biyyoota 60 duraa keessatti kan argamtudha. Ebla 5 bara 2025 irraa eegalee oomishaalee Itiyoophiyaa irraa gara Ameerikaatti galfaman hunda irratti taarifa jalqabaa 10% akka kaa'amu ni beekama. Oduu biyya alaatti yoo dabarru yaaliin fonqolcha hooggansa Kaappiteen Ibraahim Tiraawuree Burkiinaa Faasoo irratti godhame fashalaa'e. Ministeerri nageenyaa biyyattii Muhammadu Sanaan yaalii fonqolcha mootummaa miseensonni waraanaa hedduun hirmaachise jechuudhaan beeksisee jira. Ministeerri kun itti dabaluudhaan tajaajilli nageenyaa biyyattii qunnamtii loltoota Burkiinaa Faasoo kanneen hooggantoota garee hidhattoota qaama shira kanaa ta'an jeddutti taasifamu addaan kutuun bakka isaan itti argamanii fi sochii waraanaa isaanii bal'inaan argachuu isaanis ibsa godhaniiru. Yaaliin fonqolcha mootummaa pirezidaantii Burkiinaa Faasoo irratti jalqaba Ebla 8tti karoorfamee ture. Akka ministeerichi kun beeksisutti guyyaa dhihoo kanaa ta'uun isaa ifa godheetiin jira. Haa ta'u malee rakkoon kun kan fashalaa'ee fi waraana biyyattiitiin akka afoo dhaabbatame dubbatameetiin jira. Kaappiteen Ibraahim Tiraawuree erga aangoo qabatee biyyattii keessatti jijjiirama hedduu kan fidee fi keessumaa biyyoota lixaa irratti rakkoon hamaan isarra gahaa kan jirudha. Kanumaan wal qabatee biyyi jalqaba irratti tarkaanfii garaagaraa irratti fudhachuudhaan yookaan ammoo namoota isaanii ergachuudhaan balaa garaagaraa irratti uumaa turan biyya Faransaay akka tahes shakkiiwwan garaagaraa kanneen biyyattii keessaa bahan kan agarsiisudha. Mariin dhukaasa dhaabuu haaraan Hamaasii fi Israa'el gidduutti taasifamuuf jira jechuun dhagahame. Mariin dhukaasa dhaabuu haaraan Hamaasii fi Israa'el gidduutti geggeeffamaa akka jiru maddeen garaagaraa himaa jiru. Qondaalli Filisxeem dhimmichatti dhihoo ta'e tokko akka jedhutti mariisistoonni Kwaatarii fi Masrii dhukaasa dhaabuu haaraa irratti mari'ataa jiru. Kanas akka irra gahan abdii qabna jedhan. Mariin kun akka jedhutti dhukaasa dhaabuun kun waggoota 5 hanga 7 kan turu ta'a. Namoonni Israa'el booji'aman marti Filisxeemota mana hidhaa Israa'el keessatti hidhaman gadhiifamuu isaaniitiif jijjiirraan ni hiikamu. Waraanni kun ifatti kan dhaabbatu yoo ta'e loltoonni Israa'el guututti Gaazaa keessaa bahanii gara biyya isaaniitti ni deebi'u. Jilli Hamaas dhimma kanarratti mari'achuudhaaf gara Kaayiroo kan imalu gabaafamee jira. Waliigaltee dhukaasa dhaabuu kanaan dura kan ji'a tokko dura akka kufee ni yaadatama. Waliigaltichi kan diigameef gamoonni lachuu wal komatanii Israa'el Gaazaa irratti duuluu itti fufteerti. Garuu hanga ammaatti waa'ee marii haaraa Israa'el irraa wanti dubbatame tokko illee hin jiru. Hoogganaan kutaa siyaasaa Hamaas Mohammad Darwish akkasumas mariisisaan ol aanaan isaa Khalil Al-Hayam mariidhaaf Kaayiroo akka jiranis gabaafamaatiin jira. Israa'el dhiheenya kana Hamaas humna waraanaa isaa hidhannoo hiikkachiisuudhaaf jecha dhukaasa dhaabuu 7 jahaaf dhiheessite Hamaasiin koffifamee jira. Ministeerri muummee Israa'el Benjaamin Netanyaahuu Hamaas injifatame booji'amtoonni guutumaan guututti yoo hiikaman malee waraanni kun tasumaa hin xumuramne jechuun dubbatee jira. Hamaas gama isaatiin Israa'el lola kana yeroo dhaabdu namoonni booji'aman kanneen akka gadi lakkifamanis beeksiseetiin jira. Hamaas bulchiinsa Gaazaa abbaa taayitaa Falasxiimitti dabarfamee kennuudhaaf qophii tahuu qondaallee Falasxiim dhimmicha irratti dhihoo jiru
kanarratti dubbatee jira. Bulchiinsi biyyoolessaa fi naannoo Gaazaa hoggansa Falastiin West Bank jiruudhaaf dabarfamuudhaaf qophii ta'us dubbatamee jira. Garuu Netanyahuun Gaazaan bulchiinsa Falastiin jala hin galtu jechuun kan morman yommuu ta'u, Gaazaan bara 2007 irraa eegalee Hamaasiin bulaa turteerti. Haa ta'u malee akka bulchiinsi warra Falastiin jedhutti yeroo ammaa kana bulchiinsi Gaazaa kun gara bulchiinsa Falastiinitti deebi'uudhaan biyya Falastiin jalatti kan gootu jechuun dubbatamaatiin jira. Israa'el kana ciccitee kan mormitu yoo ta'u, pirezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp kanaan dura Gaazaa haaromsuun yookaan jijjigaa gamoowwanii kakaasuudhaan riil isteetii irratti hojjechuu fi iddoo bashannanaa baha giddu galeessaa gochuudhaaf karoorfatanii turan. Kana gochuudhaaf ammoo lammiilee Gaazaa miliyoona 2.1 siqanii fi kanneen san caalan gara biyyoota ollaa kanneen akka Masrii yookaan Joordaanitti dabarsuudhaaf karoorfatanii turan. Karoorri isaanii biyyoota lamaanii kun jalaa fashalofnaan gara Somaaliyaattis akka dabarsan yaada gara keessootiin dhiheeffamee ture. Garuu mootummaan Somaaliyaa Hassan Sheikh Mohammad dhiheenyaa kana ibsa kenneen kun gonkumaa dubbii hin taane jechuun dubbatee jira. Filisxeemonni Gaazaa keessa jiraatan yeroo garagaraatti waraanni dabaree itti darbuudhaan yookaan kaabatti yookaan kibbatti godaanuudhaan rakkoo hamaa dabarsaatiin jiru. Kanumaan wal qabatee Gaazaa keessatti yeroo ammaa kana tajaajilli kanneen akka elektirikii, daandii fi bishaanis akka hin jirree fi gama Israa'eliin ammoo deeggarsi namoomaas akka hin seemne ittifameetiin jira. Dhaabbanni mootummoota gamtoomanii guyyaadhaa guyyaatti deeggarsi namoomaa akka seenuuf Israa'elitti walwaataa kan jiru yommuu ta'u, Israa'el gama isheetiin deeggarsi kamiyyuu akka Gaazatti hin seenne keessattuu naannawa West Bank jedhamu keessatti deeggarsi kamiyyuu akka hin seenne dhorkuu itti fufteetiin jirti. Kabajamtootaa fi jaallatamtoota hordoftoota qaroo miidiyaa oduu fi odeeffannoowwan keenya guyyaa har'aatiif isiniif qabanne kan hanga ammaatti dhaggeeffattanidha. Oduu biraatiin hanga walitti deebinutti nagaatti.